Ashama arkafune jirra jirtu har'a eessa akka deemaa jirru soo beektani waan kaawwatti ajaa'ibatti amma gabayeetti suura dhallaalan kan malee yaa haa ilaalanii zinnitti jennee zinnitti oddoo deemaa jirru oh my god akka nama fataa jennee akkatti bareennee nama baay'ee jaalannuu fi baay'ee kabajnu yeroo baay'ee hawwaa turre waa'ee isaa viidiyoo hojjedhee irratti iyyuu haasa'een ture galeetti fedheelleen ture kana dura jechuudha. Inna akka galeen yeroo dhufteellee biyya Arabaati arguu isa barbaade natti osoo hin toliin baalee galee achiin baalee ture. Amma immoo akka carraatee haati warra sala deecheerti sababa kanaan gaafachuu deemarraa beekattu beekishoo inna isa bira deemaa jirra jechuudha. Kana bakka viidiyoo guutuu deemaa jirra sinin jennaa yaa akka manaa baane nulaala keenya garuu adii akkamti ta'e mari'atanii singarrama ani saloonitti godhachaa ture isheen immoo gaadatti uffachaa turte na yeroo gadi baanu walitti adii ta'e ba'anii dhugaa mari'anne nu ajaa'ibinu jechuudha. Inna maatii ta'anii jechuudha baay'ee namatti tola wal jaalannaa kanumaaf walitti galle ta'uu nu osoo hin mareetti inna kanaaf bakka viidiyoo ganama itti fufaa ajaa'iba waan baay'ee gaaffilee baay'ee illee gaafannaa eegaa beekarraa waan baruu barbaaddan baachuu natu isin gaafata bakka keessan bu'ee jechuudha har'a dhiisi chaa bakka agasitti. Asuma harka fuudhee hordoftoota fi kabajamtoota biyya nagaa har'a eenyu bira jirra beekaa bira jirra mana beekaa jirra fayyoo wajjin dhufnee akka bira dhufnee yuutuubii isheerratti gadhiisnee turre waan ta'eef jechuudha nama wayii bira deemna jennee jechuudha namni sun eenyu isa jechuudha akka mirta nagaa keessanii badees jira deddeebi'eesi nagaa asaa meeshaa asal kamu dah. asaa narka bada bakka kana YouTuber fi Facebook irra asal bareednaa limma dubbii. maazariin kiyya iyyuu gaafa dhufte nagarre gara deebinee jirra itti haasa'u Wow. online irra deebinee jirra Maazari YouTuber nu gote kaatu. jedhu kun ila sutti ila ishin subscribe beekti view nama meeqa faasii ilaale waan akkasii bara beekti nagarratti du'e sa'aatii meeqa keetti meeqa laalamiyye Ajaa'iba. Ayyee akkama akkam jirtu daawwattoota warqii. Maqaa warqii tiyu. Yaa baay'ee family baay'een keenya. baay'ee wal keessaa Nah ya mana kau jiru warra ayu dubbisi dhufanii ayu mucaa deessee ayu dubbisi dhufanii na kabajanii lafa fagoo deemanii warqiin baalee irraati fayyoon immoo boolee irraati. Baalee boolee irraa walitti dhufanii amma gaa 6 kiiloo jiru namatti tola baay'ee. Warqii maal jettu fayyoo maal jettu? har'a gamana beeku akkuma jedhame asuma jirra. Gammachuu isaanii tokko dhaqnee hirmaanne jenneetu dhufnee akka carraatee immoo marqamaa ture guyyaa shanan guyyaatti dhaqnee dhiqatamu ture marqa nyaachaa turre viidiyoo sana immoo viidiyoo yeroo marqa nyaachaa turre viidiyoo fayyoo waraabne achitti ilaaltanii na dhugaa dubbachuuf baay'ee das na jedhee jira beekaa arguudhaaf jechuudha ani ayyuun bichaan deechee fi miti osoo isheen deeniyyuu samuun isaa sargii isheen sargiirra turtanii fuudhaan naannoo waan akkasii qophiirra turtanii yeroo biyyaa galee jechuudha arguudhaaf yaalee garuu tasaakkaanii guyyaa wanti hundi yeroo isaa qaba gaafa rabbi ofatta'a annaa har'ammoo argee baay'ee gammadee jechuudha beekaa akkuma jaalatu kabaju nama baay'een keessatti shamarran biyya alaa jiran keessawuu baay'ee jaalatanii baay'ee si hordofanii innaa narra dhufe sibbisu kee isaanii gammadanii jechuudha innaa isinillee gaatii isaanii walitti deemtanii waliin dubbistanii lamaa ture namni keenya koo yoo wal dhufee wal dubbise baay'ee jechuun yuutubara qofaaf iyyoo osoo hin taane akkanumatti iyyoo erga feesbuuk irratti wal beekanii dhufanii wal dubbisanii nagaa wal gaafachuun baay'ee bareeda garuu dasna jedhe nama feesbuuk irratti beeku hundaa osoo ergee dhallaa dasna jedhu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhugaa jechuun haala jireenyaatiif haala jireenya namaan tolu bakka tokko baatee bakka tokko deemuuf illee maal taaksii maal baay'ee ulfaata dhuguma sanadha. Na warqiin waan tokko tokko si gaafadhaa jettee jirti.
Ani hanga har'aa Shaayii ufeeraree akka gidduutti afaan si goofne wayii gaafii gurguddaa miti dhugaa dubbachuudhaaf gaafii sana jechuudha viidiyoodhaaf illee miti yeroo ani viidiyoo kan kee sirriitti hordofu garuu viidiyoo waa'ee akkamitti ayyuudhaan wal bartanii waa'een keetii akka ishee maalii irratti taasofte laaleen beeku na biran gahee ta'e waan isaan beeku malee gangalee hojjette gaafan innaa akkanumaan fayyuudhaan beekaa bira dhayyanaa akkamitti wal baran ijoollee suni das nama jettee ayyuu minaamin jedheen jennaan innaa har'a beekan viidiyoo kee irratti haa dubbatu akkamitti wal baranii ishee mucaa eessaati innis mucaa eessaa waan akkasii yaa namoonni baay'een kan dura dubbachaa ture namoonni baay'een dhaga'anii jiru garuu isaanii karaa maatii warqii immoo tarii nagaheen jiraachuu danda'u. Egaa carraa dhabeetta yeroo tokko tokko gaa'illi kun waaqayyo sirratti kadhatta. Egaa waaqayyo nama qaba keetii akka carraa walitti fida. Yeroo baay'een daa'u akkaatti hayyuu jibal barree nafanii nama kofalchiisa. Yeroo baay'ee dubbata namoonni baay'een golfu. Hayyuu jini taaksii keessatti wal barree xiqqoo lafa fagoo waliin deemaa turre makiinaa keessatti. Na waliin haasaa ammoo achi keessatti wal barree nan beektu turte isheen wallaanii irratti nan beektu turte. Saboda akkas maal hojjetan jettee akkas hin jedhee isheen maal hojjetan akkas jettee haasaama waliin deemaa turre. Saboda taaksii keessatti yaa jinjana maal maal goyin jira. Atumaan jammare. Na dafa fagoo muree waa turre sanatti natti hirkatee rafaa turte. Dhukkuba makiinaa keessatti. Dhukkubee natti hirkatee rafaa turte. Saboda bakka baay'een jaalladhe jechuudha. Baay'ee haasaa keessas waan hunduma haalli hubannaa isheetii haalli haasaa isheetii sababa ishee nama qabdu irratti bakka amma dha akka wanta ta'eef miti yeroo isaan dubbadeen ture waan ta'eef keessatti baay'een jaalladhe ergii lafa yaadee ishees deemte godha bilbila ishee kaafadhee jechuudha taaksii gadi bilbila kaafadheetanii dabalee ayyuu koo wanni haali ishee akkasii laphee korra ciiftee laphee keessatti haftee Latte gotti kattee latte keessatti ishee tokko tashkoramuu barbaadde rakkisuu barbaadde ta'u hin jabeesse baay'ee waan jaalladheef siisterii kootiin akkuma siisterii bira ga'e mucaa tokko arge makiinaa keessatti taaksii gotti barbaade akka baay'ee waan jaalladhe jechuudha haalli isheetti namatti dhiyaatu bakka isheen fuudhan jedheen siisteriidha. Dia mau ada kerja mau futan, bakal mau. Jadi tinjau jadi saya mau bakal sisterii. Ya namni kaya cerita lebih bagus dah mama jadi. Saya mau dah ayu jenis dia kan relation dia kan ni. So aja juga. Ada yang sakit. Garu namni namni walfuudhiyyuu akkaataan isaa itti wal barayyuu haasa'u nama gagarrama. Amma tokko faashii higoo jechuudha. Taaksii keessatti sitti hirkachuu minaamin ishee nama qulqulluu minaamin ta'uu ibsa. Sigalee har'a arganii hirkachuu amma yeroo lafti nuti deemaa jiru suni xiqqoo lafa asfaaltii mul'atu lafa caccabaa gubbaa makiinaa ol keessa deemanii ishee waan dhukkubuuf yommuu makiinaa ol koo ofitti qaba. Ibseen ofitti qaba yeroo sana. Isheen immoo yeroo sana arii namni akkasii kun maali dhiichaa deemti garaa hin Dhugaa akkaataan itti wal bartan nama garramaayyuu jechuudha. Dhugaa hiriira bakka midhaanii fi bishaan keessatti wal bira jira. Rabbiin akkatti wal bartanidha. Sirriitti na ajaa'iba. Bakka harkuma waaqayyoo keessa jiraan malee gaafa sanaan karaa sana deemuuf hin turre ani torbee haa ture torbee sana afeetan gaafa sanaan deemee haalli ittiin itti wal agarreeyyuu haalli muudannoon suniyyuu wantoota yeroo sana ta'aa ture hundumti isaanii bakka si ajaa'iba baay'ee. Dhugaa haalli itti wal bartan baay'ee namatti tolasi. Ayyuullee bakka jechuun baay'ee dasii qabdi yeroo qofa tokko adda sineetti yaaddu. Tokko ishee tokko adda sineedha. Na baay'ee Balfa jaalladhe. Ana kochi desa ada waktu itu dah ada mata ada saat kinoi. Ana gaafa sana akkuma salphaatti hirkatte arramu mujahamma. Terkatef tega maal godha. Hire nani. Dhugaa nama garramoon hundayyuu. Ani kan jechuudha ayyuu mucaa isaati. Ayyuun mucaa Wallagga baati. Wallagga? Naqamte. Ani immoo mucaa Wallagga lixaate gimbiidhaan immoo. Maarree karaa biyya deemaa kan tolfatan jechuudha. Daandiin keenya tokkodhaan. Namatti tolu ijoollee biyyaatis namni ijoollee biyya kootiin bishaan. Ati Wallaggaa waan jedhanii namni biyya tokko naannoo tokko jechuun Oromoodha garuu namatti tolu. Maazanii jechuun waan naan jetti beekta yeroo baay'ee ana ijoollee Wallaggaa na jalatti dhiirota jechuudha. Chiikin kiika duraallee Wallagga ture. Innaa
naa kana kanaan wallaggaa inaa soosisa namni jedhu silan talaqoo akkamitti ta'a karaa gana ga'u kana namni silaa maatii ta'a doriif walirraa fuudhe osoo rabbiin godhini maatii isaanii keessaa namni du'e yookaan maatii keenya karaa gana ga'u kan namni deemee akkamitti ta'a fagaatiin garuu sirrii baay'ee gara fagoo deemu yeroo tokko roociidhaa yeroo du'aafa namni rakkata. Yaa garuu kanaaf jettee immoo nambicha marri walitti wanti jechuun ofii keetiin maradhu beekaa rabbi namaa kennaa waan qabadha bakka gaa'ela jechuun immoo kan waaqa biraatiif kennamu ofii namni wanta danda'amu gaa'ela jechuun immoo jechuun har'an kee fuudha jettee miti kan ta'u yookiin immoo har'an nama walii dabalamaa fi miti dhugaa rabbi jechuudha ani kiyyumarraa hin bannaa jedhee an tokkoffaa fayyoo yoo wannaa jette agarraa kamti jirtu naamna nama wajjin haasaan jiruun kanan jedheeni dhiyuma kanayyuu jechuudha garuu wal baree mucaa kanan maal nagarrame faayidaa ufumaa taa'ee jedhee yeroo taa'e yeroo qabu qophaa'ee taa'ee kan kee waaqasii qopheessa waaqatu qopheessa. naa haala kanaan ayyuutti barbarre eshi yaa chaanalii kan kee ta'us yaan immoo sin gaafate eeggatee qubeelaa godhattee jirta wanni baay'ee argee hordoftoonni kee baay'ee isaan arganii jiru mucaa shabalaa tokko baay'ee bareeda dhugaa asumaanii mucaa keenya fudhachuu keetiif. Tokko mallaan jedhee isa goddanyaa kee tokko mucaa wallaggaati baay'ee na asosiisa kan profaayilii irraa soddaa keenyadha jedha. Siis minaa jedhee isa siis sana jedhamu mucaan baay'ee wal kabanya profaayilii irraa soddaa keenyaa naan jedhe maal jechuudha na gammachiise akkasii sababni isaa anaaf inni nama Oromoo wal dubarsiise akka buleettitti na ilaale soddaa keenyaa inni naan jechuun isaa baay'ee na gammachiise eeyyee soddaa keessanii jedhe. Kanaafuu mucaa keenya kunuunsi warqii keenya warqiin warqeedha. Akkamitti wal bartanii akkamitti wal tabbastanii. Anaaf mucaa ganda tokkooti. Ollaadhas inni garuu katamaa wayii jiraata. Maatiin keenyaa fi kaanii keessaa immoo jechuun ollaadha irraa iyyuu fagaan walitti iyyuu hin dhufan warra wal beeka warra waliin jechuudha. Inni erga ani galeeyyuu yeroo baay'ee na arga. Garuu natti hin dhiyaanne dafee jechuudha. Naa gaafa kaanii lakkoofsa kiyyaraa lamarraa fudhatee in dawwala. Lakkoofsa lamaffaa maal qaba in dawwala anjalaan kaasu in dawwala immoo lakkoofsa haaraan kaasu. Baadiyyaa kumaatu jira beektaa. Alaa dhuftee birrii qabdi waan jedhamu wayii argite boora namaan jedhan alatti nama baay'eetu akka walirraa silkii namaa dabarsanii janajjanaarraa nyaannaa waan akkasii dhaqaa waan yaada gadi bu'aa wayii qarfamaaf nama. Amma kan dhiiratti hin dhiyaatu silaa namni hunduu kanaaf hin jedha. Eshi irratti irratti dhiyaatu. Zim jedhee gooddanyummaa akkanuma waliin yoo ta'e malee waan akkasii irratti dhiyaatu. Innaa mucaan kun gaafa naa dawwal jalaan kaasee guyyaa meeqa bilbilisa gaafa tokkoffaa gara kudha wayii dawwalameera. Iskoolli jechuudha naam. Na gaafa kaanii jalaa kaasee wala agarru jaarraa biyya jedhamtoo hin dhuftaanaan jedhe. Eshi wayin dhufan jedhe. Jaarraa guyyaa sadi dhaqee osoo san argin gale. Gaafa tokkollee dawwalee naa dawwalee yeroo jaarraa dhufte nan jedhe osoo nargin gaafa lammataallee akkasumatti arguun barbaada. Isaatu na beeka malee ani san beeku. Inni yeroo hunda karaa kana yoo deemu naa si argaa gaafa tokkoyyuu siyaamee duuban daayispooraaf naannoo nan jedhani beekta. Namni biyya laatti gadi daayispoora naa waame siyaameen jira uffata akkana karaa uffattee nan jedhe an beekuu hin dandeenye. Gaafa kaanii ana baankiidhaa bahaa jiru mucaa kana argumayyuu hedduu tasumayyuu jechuudha. Rabbii walitti nu wanda jechuun ana baankii dhabaa isaa mootora qaba mootora irraa bu'ee akkatti baankitti ol seenu mucaa kan bilanaa immoo irratti immoo argeera suuraa isaa laata kun jedhee rabbi walitti nu fidee jiru daa'imatti dhufee dhufee eenyu jedhu jedheeni naannoo naa akkana kan siyaasa hojjechiisan jedhee erga si'ichaan karaa deemaa jira amma waliin turuu hin dandeenye jedheeni biraa hin deemu sireesitti tatta'uu dhiqoo qo'annaa jedhee erga si geeruu wanni hunduu akkuma salphaatti ta'ee Barbachuudhaaf dhiironni dafaranii wayitti seenan beektaa yeroo baay'ee zim jedhanii namoonni dhiyaatanii akkanuma yeroodhaaf namatti dabarfatu malee namichi itti dhiyaatee namni ergadha namoonni siin jedhu inni dhiyaatee warratti ergadha bakka warra beeksisna gaafa naan jedhu mucaan kun dhuguma gaa'elaaf dhufe namni kun gaafa duraa durriyyee wayii naaf fakkaate bakka nama akkana guyyaa takkaaf nama barbaadate akkas naaf fakkaate qubna gara sirraayyuu dhufe meeqoo jedhee nama gaggaafadhe waa'ee isaa bakka mucaan nama gaariidha nama badaa namni jedhamu miti. Garuu ofuma keetiin murteessuun akkana kanaan jedhanii qallee yaaduu argadhu hin jedhin. Azaan amma hin qallada faana fakkaate akka gaafa wanna dhutti namni dhiyeessaa kan mucaan kun daffareetti seena jedhee jechuudha. Gaafa kaanii ani jennaani
gaafa guyyaa musiitiyyuu waraqanni jaarsoo fidee dhufe. Eeshi. Kaza akka aadaa keenyatti immoo waraqata yoo hin kennine jedhan waraqatan deebisanii nambisan. Kaza guyyaa lama booda immoo jaarsonni dhufanii nuu kennitanii jedhan. Eeshi. Gaafa kaan immoo jaarsonni gaafa dhufsan gosaan mari'an dhadhanii jaarsota deebisan. Kaza ammas lammata deebi'an. Gaafsi immoo guyyaa mana seenii wayii jedhama. Qabama gaafa mana seenii san godhame mana seenii yeroo godhamu immoo lafa gurbaan qabu birrii akkamitti irra qabu waan akkasii birrii qalabatiidhaan bitamu namni qabama inni kan dhufu jaarsota 8 fi miizee 2 na akkasitti jechuu barbaadeen akkanatti bakka waa singaramu anaaf inni bara haaraarratti iyyuu ganaa amma walitti dhufaa jiru guutatashee irratti iyyuu jechuudha sirriitti laa wal barannee nama wal daffaree miti karuma bilbila manaamna malee bakka wayitti ani ijoollee gaafa guyyaa guutatashee jechuudha nama wajjin hin oolu dhufee nu wajjin biran wanna birriyyuu nu kakkafalee manaamna deeme kan inni immoo manaamna jira ijoolleen ishee kuni ka ajaa'ibaatiyyuu daffaree manaamna naan jedhan ani hin beeku bara wal baraanii jiraayii bira intaa ofii beelaalaa hin jedhan bari dammoo naan jedhan na akkasitti jechuudha waan singaramu guyyaa gabaabaa keessatti ta'e bakka wanni hundi nagarrabee nadhiisuu jechuudha baay'ee gabaabaadha sin jedha barjaa kanuma keeti. Nah kanaaf akkasitti ta'e wanni hundiyyuu namni jedhee fi miti. Maaree yeroo baay'ee ko waan akkasii akka tasaatti ta'a. Gaarii yeroo baay'ee akka tasaatti. Dala. Gara fayyootti immoo namni ariifiidha sirriitti akka jiru qaba. Waa'ee wannaa kanaa jechuun viidiyoo addatti hojjedhee sirriitti ganaa sinitti himi. Waa'ee wannaa haala gurbaa jechuudha. Bareeda. Eshi fayyoon hojii ajina kootti barbaadine. Kan fayyoof jiraan dubbatanii beekan. Maal dubbataa oola garuu. Egaa. Haadha eebbaan illee dhageessa waraabdee beekti. Illee dubbannee beeknaa. Yaa garuu kan keenya irrattidha. Kanaafillee baay'een isaanii hin beeku. Anaaf jiran feesbuukiidhaan wal barree. Jinjanaa yeroo dheeraa. Haayi. Baay'ee ko akka sabura hayi wali jedhanii baay'ee jenne isaan jedhu baay'ee jenne keessa sabura gaafa inni hayi hin jedhu piroofaayilii isa keessa galte fiiddeetti piroofaayilii isa ilaalte eenyu gurbaan kun jette sabura hayi jette dhuguma immoo jechuudha shamarran gaafa dhiirri tokko hayi namaan jedhu osoo hayi deebisi piroofaayilii seenti istaayilii dubaraati nama deemanii maal jedhanii hojii kana duuba deemanii ilaalu. Fayyooni kana osoo waan tokko ta'e samoota jira jala jensa. Kuma jala bulanii. Itti jala bulanii rafnee raajii. Inaasofna natti ni waan hin jiru. Anam waa'ee jira kanaan iyyuu baay'ee natti himte kette mucaa wayiitiin wal barii minaaman kan wal kanii waasaa bulee minaaman hayyu amannaan bakka jechuun jaalalli feesbuukii illee akkana jedhanii garuu hundaa miti kan ta'u sin jira. Jawab itu pun enggak. Nanti maaf nanti bari ujur atau asal. Nanti bari gak pernah nyuruh kulpuan. Asal itu asal tanya cilo. Jechuun hojiin biyya arabaa halkanii baay'inaan halkan hojjetamu waan ta'eef yeroo fixxu gara bakkeetti galtu isa hirriba sana dhiistee immoo itti maal gootareesh Oromoo kaasee immoo hojjetu. Akkan gaafa sitti bari Aarsaa hundaa gaaffattee jirti. baay'ee ganaan irraa Abbaan kakuu haala salphaatiin miti kan inni argate. karaa feesbuukii dhufeetu qabatamaadhaan yaa'u ani galee jechuudha yeroo dhufe ani walumatti jedhee miti kan dhufe yaa'u biyya galuu waan hin barbaadeef yeroon kos waan ga'ee fi galeen achumarraan nan dhufaa tikkeetti naa muramee ture. Guyyaa 45 tikkeettiin kaffalamee naa muramee ture. Abbaan kakuu. Inni garuu guyyaa 45 sun osoo hin gahin dhimma hundumaa raawwate. Maatiitti waan hundumaa xuxumuree guyyaa 45 osoo hin gahin gara tokkotti gala. Ikkoo fayyoon koo dhuftee osoo waggaayyuu waggumatti dhalte. Bakka eega yeroo sana jechuudha. Akkasiin mucaan kana fakkaatu kun dub jettee siin jenna qaba. Baay'ee namatti tola. Achi bakka yeroo baay'ee feesbuukiidhaan jaalalli jiru gaa'elli jiru jedha namni baay'een garuu hundumaa miti bara. Yoo waaqayyo hin ta'u jedhe feesbuukii bichaa miti. Manaa fi abbaan warraati maaldhaa wal argu qaamaan wal barree ollaadhaa maatiin wal beeku. Yoo rabbi tokko haga dhumaatiin taatan jedhe hin ta'a. Yoo hin ta'u ta'ee garuu mootu qaamaan wal barree fi miti hin ta'u. Feesbuukii illee akkasuma. Ani nama qabne kan feesbuukii wal taphasee dhugaa. Kuna mucaan waan fakkaatu kan dhugaa dubbachuudhaaf immoo jechuudha abbaa warraa fayyoo
ganaan hasaasi waa'ee sanii viidiyoo pirogiraamti qabadheera baay'ee nama gaarii. Mata duree kam taa'aa hojjette? Amala addaa qaba. Naa namatti tola. Waa'ee warqiitii fi obboleessa keenya maqaan keenya ture. Maqaan isaanii ture. Maqaan isaa Tollii jedhama maqaan isaa. Waa'ee warqiif tolii egaa bal'inaan yeroo biraatu. Bal'inaan ganaa sirriitti isinitti himaa aadaa biyya keenyaa akkamitti dhiirri tokko ergatee maal ka jiru kan irratti fayyee wajjin haasa'amnee ture. Gabbarsa garuu mucaa akkamiin? Gabbara ganaa dhabeeta sargii irratti. Sargiidhaan gabbara. Ummiin. Jechuun amma namni dubartiin qaruuteen takka maali beektaa akka inni hin gabbarre goosisuu qabdi. Sababni isaa yoo inni birriin isaa achi dhaqee waliin miidhamna. Waraan kan dhugaatti haftaa maalitti buushe maalitti jiraatu? Siistariitii xiqqoo takka maal jette beekanii gobazii naa gadi heerumteera. Birrii qabeellaatti hin binnuudhanii birrii 30,000 irraa fuudhanii teechisan warri keenya. Nuti ittiin nagadannaa nu kenna warqii hin barbaadetti. Intalli dhiqishuu nagasee akkana jettee yeroo miidhamte na jedha yeroo miidhamte ni garramti. Sila daa'imni nagasii immoo hin jedhe daa'imummaadhaan heerumte immoo. Innaa waan akkasiitti namni tokko dirqama warqii maaliin kun hin fayyadu. Dirqamaa miti. Dirqamaa miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Anama qalabatii kanayyuu dhiisiin jedheen maal godhaa miti ittiin dalagi naamna jennaani rakkoon qabu ta'uu qaba qalabatiin piroominsiidha. Namni illee kanaan nama beeka beektaa. Dhiirri tokko karaatti. Hargaadha qabamteetta. Namni baay'ee nama jechuudha. Abbaa warraa kee maal akkam naamni naa jedha sila akkamitti beekanii jedha daasaan kana laalee. Beekamaadha. Hiika bajamta namni isa akka argisiisu hin dubbatu. Hin dubbatu nama lakkafanis dhugaa dubbatu. Na baay'ee namatti tola. Kanaaf hordoftoota keenya aga viidiyoo har'aa wal deebinuutti beeka deddeebinee hin dubbisnaa wal dubbisnaa akka wal deebinuutti rakkoo qabu nagaa nuuf taasisin jedhama ani isin jaalladha gahu. Jiraadha. Thank you. Kaku ciao. Kaku ciao. 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 Bye. Bye jedhi. Bye. Bye jedhi. Subscribe godhaa. Like share godhaa.